Bara bajataa 2017 kana keessa waajjirri maallaqaa godina Harargee gahee fi labsiin itti kenname bu'uura godhachuudhaan hojiilee babal'aa ta'an karoorfatee raawwachaa kan ture yommuu ta'u, sadarkaa godinaattis sadarkaa aanaattis karoora ol hojiin qabanne kan milkeessine ta'uu isaa fi hunda caalaa immoo bara bajataa kana keessatti keessumaa hojiin qabeenya abbaa hin qabne aanaa keessatti jechuun harcee ture labsiidhaan jechuun waajjira maallaqaatiif kenname waan ta'eef qabeenyota jechuun baay'ee aanaalee keenya jechuun 21 fi bulchiinsa magaalaa lama qabnu hundarratti almost gara qarshii tilmaama qarshii miliyoona 187 ol ta'uun qabeenya sana abbaa alangaatti kennuudhaan himata abbaa alangaa immoo gara mana murtiitti jechuun dhiyeessuudhaan manni murtii kan murteesse ta'uu fi murtii sanarra dhaabbannee immoo qabeenya sangalii mootummaa kan goone ta'uu keenya. Hojiin biraa keessumaa dhimmi bulchiinsa qabeenyaatti wajjin hojjechaa turre keessaa dhimma qabeenya tajaajila alan ta'an dhabamsiisuu sadarkaa keenyatti bara kana maloota jechuun sadiin normaalii kan qabeenyi dhabamu tokkoffaan jechuun suphaadhaan maloota ja'an jiran keessaa sadii akka godina keenyaatti moor kan itti fayyadamaa jirru suphaadhaan kennaadhaan akkasuma jechuun gurgurtaadhaan jechuun karoorfannee hojjechaa kan turre ta'uu fi bara kana keessa gara qarshii miliyoona 23 tuqaa takkaa kan ta'u qabeenya jechuun seektaroota garaagaraa keessatti faca'ee jiru walitti qabnee gurgurree galii mootummaa kan goone ta'uu fi hunda caalaa immoo hojiin kun akka muuxannoo guddaatti fudhatamee godinaalee fi jechuun Oromiyaan gara fuulduraatti karoorfatee irratti jechuun gara godina keenyaatti keessummoota fidee akka irraa baratan ta'uu isaa kaasumaa fi inni biraa bulchiinsa qabeenyaatti wajjin wal qabatu yaa hojjetaan mootummaa tokko iddoo jechuun itti hojjetutti qabeenyaalee dhaabbii hojiif isa barbaachisu fudhatee jechuun ittiin tajaajilamaa turuun isaanii beekama. Haa ta'uti garuu hojjetaan tokko iddoo hojii sanirraa yeroo gara aanaa yookiin magaala biraatti jechuun jijjiirraadhaanis haa ta'u deemuu qabeenya jechuun iddoo irraa fudhate sanitti deebisuu qaba bu'uura jedhu wal qabatee hojjettoota jechuun gara dhibbaa kan ta'an most qabeenya mootummaa fudhatanii deeman irraa qabeenya sana jechuun harkaa fuunee kan galchine ta'uu fi qabeenyi kunis qabeenya gurguddaa mootorsaayikiloota, laaptooppii, dijitaal kaameeraa garaagaraa iddoo fudhatan sanitti akka deebisan jechuun taasisaa kan turree fi kanaanis almost qabeenya mootummaa silaa baduu qabu gara birrii miliyoona 3.9tti tilmaamamu seef godhuu dandeenyeeti jirra. Hojiin bal'aan yaa akka waajjira maallaqaatti jechuun hojjennu keessaa inni ijoon keessumaa dhimma argannoo odiitii wajjin kan wal qabatu argannoon odiitii yaa kan keessaas jira fi kan kana alaati kan jiru argannoon odiitii keessaa jennu kun ammoo odiitii keenya oditaroota keenyaan sadarkaa godinaatti aanaalee fi bulchiinsa magaalaatti kan gaggeeffamu yommuu ta'u kan oditara alaa jennu kun ammoo oditara muummichaatii fi oditaroota jechuun sadarkaa federaalaa dhufaniin kan gaggeeffamuu fi bu'aa sanirra dhaabbannee immoo tarkaanfilee garaagaraa jechuun fudhachaa turre tarkaanfii fudhatamaa ture kana keessa tarkaanfilee argannoo odiitii almost afuriitu kennamaa fudhatamaa. Tokkoffaan maallaqni qisaasame suni maallaqaan deebi'uu qaba kan jiru sanis bu'uura sadii jechuun gochaa kan turree fi inni lammaffaan ammoo ragaadhaan sirreeffamni barbaachisu kan taasifamaa ture ta'uu fi inni sadaffaan ammoo tarkaanfii seeraatii fi tarkaanfii bulchiinsaa hojjettoota jechuun naamusa fi amaanaa mootummaan itti kennee hir'isan san irratti tarkaanfilee garaagaraa fudhachaa kan turre ta'uu fi argannoo bara kana jechuun maallaqaan gara miliyoona 17.9 kan ta'u hanga ji'a eeblaatti kan deebisne ta'uu fi gara fuulduraatis yaa qindoomina mana hojii abbaa alangaatii fi dhaabbilee jechuun odiitii ta'ansanii wajjin wal qabatee kan gochaa jirru fi akka deebi'uuf tumsa isaanis nu godhaa turan waan ta'eef jaallawwanis jechuun galateeffachuu barbaanna. Argannoo oditara muummichaatii wajjin kan wal qabatu garuu irra caalaan isaanii akka godina keenyaatti jechuun ragaan kan sirraa'u argannoon ragaan sirraa'u keessaa akka godina Harargee baatti bara 2010 irraa kaasee hanga bara 2016tti argannoowwan jechuun odiitii jiran cuunfinee
ragaa barbaachisu deeggaruudhaan almost percentaa 90 kan ta'u deebisneeti jirra. Kunis qarshiidhaan jechuun yeroo tilmaamamu gara miliyoona 789 kan ta'u argannoo jechuun baroottan darbanii deebisnee kan jirru ta'uu fi argannoowwan kana ammoo deebi'uu isaa tokkoffaa waajjirri maallaqaa qaboo yaa'ii miseensa maanajimentii isaatii wajjin kan deeggaraa ture ta'uu fi inni lammaffaan ammoo manni hojii abbaa alangaatis argannoon kun deebi'uu isaa ragaan hidhame sun ragaa sirrii ta'uu isaa kan nu mirkaneessan ta'uu fi sadaffaan ammoo manni hojii ooditara muummichaa damee ciroo yaa kallattiidhaan nuti isaan jalatti bulla waan ta'eef isaaniifis sammiit godhaa kan turree fi akkasuma mana hojii abbaa alangaa Oromiyaattis akkasuma mana hojii ooditara muummichaa Oromiyaatti deemnee argeen bahaa kuufama argannoo oodiitii baroottan darbanii duwwaa ittiin kan goone ta'uu isaa kaasumaa fi xumura irratti ammoo keessumaa jechuun waajjirri maallaqaa dhimma hojii piroojeektiitii wajjin kan wal qabatu. Hojii piroojeektii noormaalii akka waliigalaatti hogguu laallu piroojeektii seektaroonni garaagaraa ni karoorfatanii hojii isaatis yaa'u ni raawwatanii akka waajjira maallaqaatti immoo hojiilee piroojeektii seektaroonni karoorfatan kana jechuun hordofuu deeggarsa barbaachisu taasisuu fi gamaaggamuu akkasuma jechuun dubdeebii garaagaraa kennuu wajjinis wal qabatee piroojeektoota jechuun hordoffii taasisaa turreen bara kana keessa akka godina keenyaatti piroojeektii 294 sadarkaa aanaalee fi bulchiinsa magaalaatiin jechuun hojjetamaa ture akkasuma kan godina piroojeektoota 5 fi kan naannoo piroojeektii 9 walumaa gala piroojeektii 308 persentaadhaan hogguu laalu persenta karoorfanneedha 112 almost umurree tajaajilaaf jechuun kan walchine ta'uu fi bu'uuraalee misoomaa kunis yeroo ilaalu baroottan darbaniin tokkoffaa ariitiin jechuun xumurama hojii wal qabatee sadarkaa fooyyeerra fi akkaataa karoorfameen duratti almost kan xumuramaa turan ta'uu fi riqaalee gurguddaa kanaan dura jechuun waggaa 2-3 irraa fudhatan ji'a 6 keessatti jechuun xumurree tajaajilaaf jechuun kan qaqqabsiisuu dandeenye ta'uu kaasuudhaa fi inni biraa ammoo qulqullinaa hojii wal qabatee qulqullinni hojii murteessaadha ijaarsa keessatti hojiin qulqullinaa hojiin akkaataa reeshoo yookiin jechuun akkaataa dizaayinii dookumentii sanarra taa'ee waa hojjechuu baay'ee murteessaadha. Wajjin wal qabatee waajjiroota jechuun sadarkaa godinaa jiranii wajjinis wal qabatee hordoffii taasisaa turreen qulqullinni jechuun piroojeektoota keenyaa kan yeroo kamiyyuu caalaa fooyyee ta'uu isaatii fi sirni hordoffii fi deeggarsaa dhugaa dubbachuudhaaf koreen keenya jechuun sadarkaa godinaa koree qindeessaa irraa kaasee hamma seektaroota abbaa piroojeektii hordoffiin cimaan taasifamaa kan turan ta'uu fi keessumaa piroojeektoota kana karaa qindoomina qabuun kan hordofnu waajjirri bulchiinsaa, waajjirri misooma magaalaa fi manneenii, waajjirri koonistirakshinii, waajjirri maallaqaa fi abbaan piroojeektii waliin taanee piroojeektii kan hordofaa turre ta'uu fi keessumaa karoora qabannee sana persentaa 112 kan milkeessine ta'uu isaa kaasumaa fi piroojeektoota kanaas almost piroojeektii 253 marsaa tokkoffaadhaan jechuun eebisuudhaaf karoora illee qabannee kan jirruu fi piroojeektii 59 ammoo marsaa lammaffaa keessatti eebaaf kan karoorfanne ta'uu fi kan eebifamu addaan baasnee kan jiru ta'uu isaa kaasumaa fi xumura irratti hojii kenna tajaajila lammummaatii wajjin wal qabatee waajjirri maallaqaa karooraa fi gabaasa isaatis hojii kan isaatu qindeessa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiiwwan gurguddoo akka sirnaatti jechuun labsaman keessaa hojii kenna tajaajila lammummaa buusaa gonofaa mana murtii aadaa fi gaachanni sirna mootummaan jiraatee jiraachuu baatee hojiin kun akka sirna ta'ee siistama ta'ee idilaayee akka itti fufu mootummaan labseetii jirra. Hojiin kenna tajaajila lammummaa akkaataa qajeelfama lakkoofsa 219 muraa 2011tiin erga bara 2012 jalqabnee kaasee hojii bal'aa godina kana keessatti hojjechaa kan turre ta'uu fi tilmaama jechuun bajeta mootummaatiin wal bira qabnee hojii kana yeroo ilaallu bajeta mootummaa waggoottan jechuun 6 darban kana keessatti birrii biliyoona 36 qofa mootummaan kan akka nuuf hayyamamu godina Harargee baatiif haa ta'utii garuu waggoottan 6 kana keessa nuti hojii kana tajaajila lammummaatiin gara birrii biliyoona 104 kan ta'u hojiin bal'aan kan raawwatamaa ture ta'uu fi hojiiwwan kunis kilaastara qonnaa, kilaastara baadiyyaa, magaalaa hawaasummaa fi akkasuma horataalee fi bulchiinsaa fi nageenyaa jalatti kilaastara 5 jalatti hojjetamaa kan ture ta'uu kaasumaa fi bara kana keessa
gara birrii biliyoona 30.4 karoorfannee birrii biliyoona 33.5%dhaan oggulaalu parsantaa 108 karoora keenya jechuun kan qabanne kan milkeessine ta'uu kaasumaa fi deemee akka waliigalaatti waajjirri maallaqaa kun bulchiinsa bajataatiin wajjinis wal qabatee hojii bal'aadha kan hojjetu keessumaa bajanni keenya sirna akka qabaatu bajanni keenya jechuun akkaataa qajeelfamaatiin dambii labsii seerota jiraniin kaffaltiin isaa akka raawwatamu hordofuu wajjinis wal qabatee hordofii cimaa taasisuu bira darbee sirni to'annoo keessaa akka diriiru taasisneeti jirra. Diriirsuu bira darbee to'annoo keessaa keenya kun kan jennu kun bajata keenya kana sadarkaa mana mariitti labsame kana iftoominaafis hanga sadarkaa araddaatti gandaatti caasaa gurmaa'insa gandaa gadi buusnee maxxansaa kan turree fi hunda caalaa ammoo bajanni labsame kun ammoo iftoomina akka qabaatu taasisaa kan turree fi keessumaa hojiin bittaa wajjinis wal qabatu sirni bittaa godina kana keessatti bittaawwan raawwatamu bittaa mootummaatis haa ta'u kan biraa qajeelfama faana akka hordofu hojii bal'aa hojjechaa kan turree fi qabeenya bulchuu seera faayinaansii eeguu akkasuma jechuun akka waliigalaatti bu'uuraalee misoomaa ati wajjin wal qabatu gahee waajjira maallaqaatti kennamee dhugunnee itti hojjechaa kan turree fi ammallee haa ta'uti garuu qaamni tokko tokko kan nu hafuu fi isa kana immoo gara fuula duraatti karoorfannee qaawota jiran sana hanqinaalee jiran sana dhugunnee kan cufnu ta'uu isaa kaasumaaf. Keessumaa jechuun qisaasama hojiin guddaa waajjira maallaqaa wajjin wal qabatee hojiin nuti hojjennu sirna hordofii fi deeggarsaa keenya cimsuudha. Kunis iddoowwan jechuun faayinaansii maallaqni mootummaa itti galii fi baasiin raawwatamu hundatti tokkoffaa lakkoofsa herrega baankii akka jiraatu akka banamu taasisuudha. Inni lammaffaan ammoo maallaqni mootummaa kamiyyuu harka nama dhuunfaa akka hin teenyee fi maallaqni sun gara lakkoofsa herrega baankii banameetti galii akka ta'uu fi maallaqoonni kun ammoo sirna faayinaansii eeganii sirni galii isaas baasii isaas akka raawwatamu dambii labsii seerota jiran bu'uura godhatanii akka kafalaman kan hordofaa jiru ta'uu fi nagahee malee maallaqa sassaabuun dhoorkaa akka ta'e keessumaa jechuun dhaabbileen galii keessaatti wajjin wal qabatan sun guutumaa guututti maallaqni garaagaraa deeggarsa jedhamee hawaasa irraayis kan guramu nagahee malee birriin tokkollee jechuun akka hin guramne waajjirri maallaqaa hordofii cimaa ta'e kan taasisu ta'uu fi seera eeggachuu isaa ammoo ooditaroota keenya kan sadarkaa godinaa jiranii aanaalee jiran akka hojii dileetti akka hojii ijootti qabatanii guyyaa guyyaadhaan ooditii taasisuudhaan bu'aa ooditii sana dhaabbannee ammoo qaama balleessaa raawwate irratti seera cabse irratti qajeelfama cabse irratti tarkaanfii araarama hin qabne kan seeraatis haa ta'u tarkaanfii bulchiinsaa kan fudhannu ta'uu kaasumaa fi hunda caalaa ammoo hojiin kun hojii tumsa hunda keenyaa barbaachisa waan ta'eef hojii hubannoo uumuutis paaralaalii uumne qaama waliin qindooyinuu wajjin qindooyinee hojii sirna faayinaansii diriirsuu godinicha keessatti ni hojjannaa kan jiru san kan duraanii caalaa cimnee akka hojjennu waada galaa keessumaa ammoo hawaasni keenya tumsa barbaachisaa ta'e akka nu godhu gaafii dhaleessaa maallaqa jechuun deeggarsaa yeroo jedhamu hawaasni nagahee malee birrii tokkollee kennuu kan qabne kana jechuun akka dhaamsaatti dabarsuun barbaada.